Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Kiristoos, ijoollee Waaqayyoo, Kiristoosiin kiristaana, Amaanu'eliin amantoota, dhalachuu isaatiin dhalattoota kan jedhamtan, biyya keessas alas kan jirtan, maqaa Waaqayyoo isa dhuma hin qabneen akkam jirtu. Akkamiinis yoo nageessanii, Ameen. Maqaan gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos, addunyaan kan isa hin beekne, nuti garuu isa beekne kan amannu, addunyaan innoo raajii akka Muhammad kan jettu, lakki innoo Waaqayyoodha kan jennu, addunyaan innoo araarsaadha kadhataadha jettee kan isa waamtu, nuti garuu lakki inni araarfamaadha, kadhatamaadha, murteessaadha jennee kan amannu, maqaan isaa bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Kan isaa waamnee hira darbuu kan hin dandeenye, haadha araaraa, haadha jaalalaa, kennaa fannoo jalaa, haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, maqaan ishees bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Akkuma sadarkaa Waaqayyo isaaniif kenneefitti wareegamtoota isaa, ergamoota isaa, toloota isaa, qulqulloota isaa hunduma isaaniif maqaan isaanii bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti sa'aatii qabnurraa daqiiqaa muraasa kana sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Laphee Liidiyaaf banee anaafis siniifis haa banu. Egaa barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha, saba isaa kan barsiifatu Waaqayyoodha. Garuu ani meeshaa isaati. Waaqayyo meeshaa isaatti fayyadamee saba isaa barsiifata. Waaqayyo meeshaa isaatti fayyadamee saba isaa gorfata. Waaqayyo meeshaa isaatti fayyadamee saba isaa daandii badinsaa irraa gara daandii jireenyaatti deeffata. Ani akka mata dureetti har'a qabadheen kanan dhiyaadhe wangeelaa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoomsa 17 irraa jecha jiru waliin ilaallaa jechuudha. Innis akkas jedha. Akka warra abbaa hin qabneetti isin hin dhiisuudha. Akka warra abbaa hin qabneetti isin hin dhiisu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 17. Waa'ee jechasaaf, waa'ee sagaleessaaf, maqaan gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Egaa jecha kana kan dubbate gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Kan barreesse wangeelaawwota kakuu haaraa arfan jiran keessaa tokko kan ta'e abbaa keenya qulqulluu Yohaannisidha. Egaa akka warra abbaa hin qabneetti ani isin hin dhiisuu jedha. Biyya lafaa kanarratti namoonni sababa garaa garaatiin bakka hin taanetti, dachee hin taanetti, lafa hin taanetti kufanii yeroo argamantu mul'ata. Garuu immoo Waaqayyoo fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka warra abbaa hin qabnetti isin hin dhiisu jedhee har'allee ni dubbata jechuudha. Baay'een namaa addunyaa kana irraa bakkeen garaa garaatti haala hin taaneen, haala suukanneessaan abdii kutanii lafa hin taanetti yeeyyotaanis butamanii yoo ta'e, fedha mataa isaaniitiinis yoo ta'e, bakkeen garaa garaatti akka ijoollee abbaa hin qabneetti yeroo isaanii bakkee keessa jooranii jaawarantu mul'ata. Ijoolleen abbaa hin qabne yookaan namni abbaa hin qabne abbaa hin qabu jedhee kan inni yaadu yookaan abbaa hin qabu jedhee kan inni dhiphatu abbaa foonii qofaa miti. Macaafni qulqulluun kun, jechi wangeelaa kun kan inni dubbatu abbaa foonii dhabnee osoo hin taane abbaa isa kam dhabneetu dhalaata. Abbaan foonii yeroodhaafidha kan inni si faana dhiphatu. Abbaan foonii kan inni si gargaaru yeroofidha. Abbaan foonii si jibba. Abbaan foonii dabarsee si kennuu danda'a. Abbaan foonii dabarsee du'aaf si laachuu danda'a. Abbaan foonii hanga lafarra jirtu qofaatti si wajjin jiraachuu, siif falmuu, siif bakka bu'uu danda'a. Garuu abbaa inni bara baraan nu hin dhiifne, abbaa inni bara baraan nu hin ganne, abbaa inni bara baraan nu hin nuffine gooftaa keenya, fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Maqaan isaa kan eebbifamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa wanta abbaa hin qabneef, wanta addunyaa kanarraa bakka galmaa hin qabneef dhiphachuu dandeenya. Garuu akka ijoollee abbaa hin qabneetti ani isin hin dhiisuu jechaa jira. Waaqayyoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos biyya lafaa kanatti kan inni dhufe
ijoollee abbaa hin qabnu jedhanii gaddan, namoota abbaa hin qabnu jedhanii yeroo hundumaa gadda keessa jiran isaaniin abbaa ta'ee fi lafa kufanii jiranii lafa onaa sana keessaa kaasuufiif kadhaa jechuudha kan inni dhufe. Abbaan foonii hanga ati of dandeessutti si wajjin dhiphata. Abbaan hafuuraa garuu abbaan keenya inni kun garuu hanga bara baraatti nu biraa hin nafu, hanga bara baraatti nu hin nuunfu. Akkas jedha. Abbaan keenya inni dhugaan Yesus Kiristoosidha. Abbaan keenya inni dhugaan uumaa samiif lafaati. Abbaan keenya inni dhugaan Waaqayyodha. Abbaan keenya inni dhugaan Kiristoosidha. Inni kan biraani abbaan keenya kan nuti jennu mana qulqullummaati. Manni qulqullummaa abbaa keenyadha. Manni qulqullummaa haadha keenyadha. Manni qulqullummaa guddistuu keenyadha. Manni qulqullummaa guddisaa keenyadha. Waaqayyoo mana qulqullummaa isaa dhiiga isaatiin kan inni ijaarrate. Waaqayyoo mana qulqullummaa isaa dhiiga isaatiin kan inni hundeeffate. Hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 28 akkas jedha. Mana amantaa koo dhiigaanan hundeeffadhee jedha. Ilaala. Manni qulqullummaa dhiiga Kiristoosinidha kan isheen hundoofte. Kanaaf akka abbaattis akka haadhaattis mooraa ishee keessatti walitti nu qabdee kan nu guddistu isheen dhiiga Waaqayyoon kan hundoofte mana qulqullummaati. Manni qulqullummaa ati hiyyeessaa ati soorisa jettee addaan nama hin baaftu. Maaliif? Abbaan keenya tokko waan ta'eef. Manni qulqullummaa ati qal'aadhaa, ati furdaadhaa, ati diimaadhaa, ati gurraachadhaa, ati dheeraadhaa, ati gabaabaadhaa, ati cubbamaadhaa, ati qulqulluudha jettee addaan nama baaftee nama filtee nama hin waammattu. Akka abbaa fi haadhaatti dirree ishee irratti walitti nu qabdee daandii mootummaa Waaqayyoo nu barsiisti waan ta'eefidha. Sababni isaas manni qulqullummaa dhiiga Kiristoosiin hundeeffame warra cubbamootaa qofaaf osoo hin taane, warra qulqullootaa qofaaf osoo hin taane, isa qabuuf qofaa osoo hin taane, isa hin qabneefis, isa dadhabaafis, isa danda'aafis hundumaafiyyuu qixaa waan hundeeffamteefidha jechuudha. Kana qofaa miti. Faarsaa Daawit boqonnaa 37 lakkoofsa 4 yoo nuti Waaqayyoon sodaanne, yoo nuti abbaan uume kana sodaanne, yoo nuti abbaa lafa hin taanetti nu ganne kana sodaanne, yoo nuti abbaan hunda ganne sodaanne, ergamoonni Waaqayyoos naannoo keenya buufatanii akka nu eegan macaafni qulqulluun ni dubbata. Ergamoonni Waaqayyoo naannoo nuti jirru yeroo marfatanii buufatan seexanni abdii kutata. Seexanni boqonnaa dhaba. Seexanni nutti dhiyaachuu hin danda'u. Seexanni nu qoruu hin danda'u. Sababni isaas ergamoonni Waaqayyoo naannoo keenya buufatanii waan jiraniifidha. Faarsaa boqonnaa 37 lakkoofsa 4 naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii ergamoonni Waaqayyoo marsanii ni eegu jedha waan ta'eefidha. Yoo nuti Waaqayyoon sodaanne, yoo sodaan Waaqayyoo nu keessa jiraate, yoo jaalalli Waaqayyoo nu keessa jiraate, yoo nuti qulqulloota isaa kabajne, yoo nuti haadha isaa qulqulleetti dubaroo Maariyaamin kabajne, yoo nuti kabaja waaqummaa Waaqayyoof laanne, yoo nuti sagada waaqummaa Waaqayyoof laanne, yoo nuti abboommii Waaqayyoo eegne, yoo nuti daandii isaarraa deddeebine, yoo nuti lafa kamittiyyuu maqaasaa akka hin taaneen hin waamne, yoo nuti sodaa Waaqayyoo qabaanne, ergamoonni Waaqayyoo naannoo keenya marfatanii naannoo keenya buufatanii nu eegu. Maaliif? Akka ijoollee abbaa hin qabneetti unuun nu gatuu hin danda'u waan ta'eef Waaqayyo. Akka ijoollee abbaa hin qabneetti unuun nu hin gatu waan ta'eef. Akka ijoollee abbaa hin qabneetti unuun hin tuffatu waan ta'eef. Akka ijoollee abbaa hin qabneettis bakkeetti unuun hin dhiisu waan ta'eefidha. Sababa kanaaf namni kamiyyuu xiqqaas ta'e guddaan, qabaas ta'e dhabaan Waaqayyo nagata jennee abdii kutachuun wallaalummaadha. Waaqayyo nagata jennee daandii irraa kaachuun gowwummaadha. Sababni isaas akka ijoollee abbaa hin qabneetti ani isiniin hin dhiisu nuun jedheera waan ta'eef. Kanaafidha gara mana qulqullummaa dhufnee, gara mana bultoo isaa dhufnee,
gara bultoo sanduuqa kakuusaa dhufnee, gara dirreesaa dhufnee, gara mooraasaa dhufnee isaatiin kadhachuun, waaqayyootiin kadhachuun dirqama kiristaanummaa keenyaatti jechuudha. Yoo nuti kadhanne nuuf ni kennama. Yoo nuti balbala rukunne nuuf ni banama. Yoo nuti barbaannes nuuf ni argama. Kanaaf waaqayyo akka ijoollee abbaa hin qabneetti unuun hin dhiisu. Waa'ee jecha isaaf, waa'ee sagalee isaaf, maqaan gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos baraa hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u.